Saggaayee Dandanaa maalnuun jechaa jira. Mee si'a tokko dhaggeeffadha. Inni qo'aati maa qoraa baatanu. Brother maani tenge sabti. Tenge mucaan. Namoonni sadan kun asirratti ilaaltan kun ijoollee dhidhiitaa turan kun harka seeraa jala galanii seeraan gaafatamaa jiru. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoonni Qe'ee TV ku YouTube chaanaalii Bilillee TVdha. Har'as viidiyoo biraatiin isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyooleen kunneen akka isin bashannansiisan, akka isin bohaarsan abdiin qaba. Duraan dursee immoo dhaamsa tokkoon qaba. Dhiyoo kana viidiyoon kiyya namoota baay'ee bira gahaa hin jiru. Kanaaf immoo furmaanni isaa hundi keessan yoo laayik gootan namoota baay'ee bira gahuu danda'a waan ta'eef please hundi keessanuu viidiyoo kana laayik gochuun dagatina. Warroonni subscribe hin godhin immoo subscribe godhaa. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeetti isin dabarsaa. Hamma xumurattuu na waliin tura. Ilame attam yaa naguma ilame naannoo kanaame dubartiin mana qabdu mana bareedaa qabdu garuu mee abbaa manaa qabne jirti laata abbaa manaa kan hin qabne jirti eessa jirti baaloo kuno Siifin nu fayyaan qabda. Nama waan nagaa namatti himu laalteen beektu biraa jalatti. Gaafa dura laaltuu gurbaa kana nama waan nagaa namatti himu ni fakkaata. Abii awwalu nagaa baga jala bultii irreechaa geettee Oromoon hammataadha. Waan qabu amma walii kenna. dhugaadha waan qabu walii kenna Oromoon maali kana qaba ani illee kanuma qaba kas maala wal kooti jette gurdii uffachaa turte yakeettidha. ora basma ara kun nagaa maalan godhan kana ol Gaa'onii barsiisonni uffatanii yookaan doktoroonni uffatanii irraan fakkaanne mucaalaa shamizichi. Bifa kanaan hawwaluun baay'ee dheeraa dhugaa. Warri afaan Oromoo salphaadheessan gaafii kana deebisa. Obboleeyyan dhiiraa 8 maatii tokko keessa jira. Hundi isaaniitu obboleettii takka qaban. Maatiin kun ilmaan meeqa? Obboleewwan dhiiraa 8tu jira. Hundi isaaniitu obboleettii takka qabanii jeemi. Akka isinitti fakkaatutti maatiin kun meeqa isinitti fakkaata? Hundi keessanuu komantiidhaan naaf ka'a. Saggaayee Dandanaa maalnuun jechaa jira. Mee si'a tokko dhaggeeffadha. Gamani sokoksa riti ramba gari salmi hamani bokoksa riti ramba gari rada muta kali jette riti ramba gari ada mucha sali jette. Arangamaaniin shokoksaa aadaan keenya dhuguma wantoota akkanaa kana of keessaa ni qabaayda. Arangamaaniin shokoksaa maali jedhe waan baay'ee jedheen. Dhuguma aadaa keenya wanti kun kan jedhu kun nayaachisee tananii galatooma. Wanta inni jedhee ani irra deebi'ee isinitti jechuun barbaadu. Warri dhageessan garuu yaa dhageessanii jirtan. Warri hin dhagahin immoo viidiyocheef duba deebisaatii dhaggeeffadhaa maal akka jedhu. Namoonni artistoota kana hin jaallanne jettan mee viidiyoo kana laayik gochuudhaan agarsiisa. Hin jaallattanii artistoota keenya kana. Inni qo'aati maa qoraa baatanu. Brother maani tenge sabti. Tenge mucaan. Kalee dhufeera abe mucaan arsii. Mucaan arsii namni baay'een arsiin seewu mucaa garasiisa. Mucaa arsii. Arsii nageellee ta'e dhaloonni. Brother baali mucaan. Baalee miti arsii nageellee ti. Maal qaaqara. Isaa futiriyamu. Mucaa kana mummaan tana karaarra arsii. Qorophilaas buusi. Qorophilaas dhabbu godhe brother. Dhugaan jedhaa amma atta godhu iddare. Amma atta godhu iddaa brother kan argatta. Atta godhu iddaa. Kan argatta atta qachuuf ta'a. Mucaa akkoo hidimata. Hindi mataa si jedha amma bakka deemaa jira brother. Mucaa ta'a qaba. Akkoon deemna tenge. Mucaan tengeen fakkaatu dhugaa baay'ee tengeen fakkaata. Garuu warra arsiitii jaanii ani garuu natti hin fakkaatu. Obboleessa tengeen natti fakkaata kun. God have mercy upon us.
Namni TikTok irratti hojii gaarii hojjetaa jiru yoo eenyu naan jettan ana akka kiyyetti mucaa kana bakka konfidensiidhaan deemee sigaaraa isaan aarsaa jiran afaan isaanii keessaa fuudha. Baay'ee hojii gaarii hojjetaa jira. Bifuma kanaan itti fufii jenna biraazar. Abbalata. Yoo. Kam jirtu? Atami. Jirtu. Nagaadhaa. Nagaa. Mucaa keessan hin jaalladhe. Atam. Maal safuu balleessi taate maal jechuudha mucaa keessan hin jaalladhe jechuudha. Mucaa keessan hin jaalladhe. Kanaafuu naa laattu jedheeni. Naa laattu. Safuu balleessitee moo? Maal ta'uu kan keetii akkamitti na? Maali? Ahaa. Anatu wirriidhaan gowwoomfamaa jechuudha. Akki birriin gowwoomfamtu osoo hin taane. Kanaaf jaasummaa dhufti. Maal ijoollee? Innan jedhe humni aadaa kana si barsiiseen jedhe bee. Maali luugamni akkana baaqatu? Innan jedhe mana koo deemaa dhufteetu. Akkana kunoo namni quufaa dargaggeessi. Maali ijoollee? Maal jettarre? Maali? Ayilaamee akka gootu hidhaaqii fudhu akka gootu reeffaa fi dubartii dhiirumaan namarraa kaasa jedhani fudhuu beeluga. Reeffaa fi dubartii dhiirumaan namarraa kaasaa ja'a jira faazariin. Jaarraan kun jaarraa maallaqaa ta'ee jira akkuma argitan. Wanti hundinuu maallaqaan bitama. Ani wayima fuudhaa kana natti hin kaasini hin danda'u humna isaan qabu amma si fuudhuu hin danda'u laan sin jaalladha garuu amma si fuudhuu hin danda'u maqaan isaa natti hin kaasini maal wayima fuudhaa kana dhagahuun barbaadu. Tole egaa erga jettee silaallee abbaan koo mana isa guddaa sana maqaa keessanitti jijjiirsisaa yoo wal fuutan jedhee ture erga jettee haafu kaa. Mana isa guddaa sagan keessanii maqaa keenyatti jijjiiruu wal fuudhu. Kottu kan madeemna kottu amma deemna. Qoy faa dhaabaddu. Maali amma walii mallattee sina deemne qubeelaa binnee mana qopheessaa deemne. Afachuu galgalaa. Achi bulla ka. Achi bulla deemne jola bulla malee. Lakki bordeemna dhis. Lakki deemne jola bulla kottu. Maal akkamitti bulla? Lakki walii mallattee. Lalo. Akkama gamna. Gam. Ishi yaal. Jaalallee keedaa ishee. Arifachaa jirra. Oddee walii. Maal tariifatta? Jaaltuudhaa ishee jaalallee keetiiti kun. Maal dooktare? Ayyaantuudhaa re? Maal taatee deemaa? Arifachaa jirra. Moo saaraa dharee ishee? Asara sabu. Nagadhiisachi. Sinjibbisiisuu gaafa na goyyomsiisu nama akkamiidhati garuu? Gisuma duraatu ati yoo an fuudhan barbaadu jettee dhufee saayimne keetis wanta hunda waliin balleessee jira. Maal goota carraadha bakka garuu ati jireenya bareedaa jiraachuu kaatee biraazir. Saayimuma kan kee yookaan siistarii isaa fuudhi biraazir. Gammadan isin jecha si viidiyoo kana ilaala. Namoonni sadan kun asirratti ilaaltan kun ijoollee dhidhiitaa turan kun harka seeraa jala galanii seeraan gaafatamaa jiru. Baga gammaddan viidiyoo kan sheer walii godhaatti tokko keessa waliin gaa walii baga gammaddan isin jenna. Abbaa barbaade eenyuun haa ta'u seeraan gaafataman seeraan itti dubbataman namni nama kabali seerri nama kabali nama dhiiti nama ajjeesi jedhu eessallee hin jiru. Namoonni kun sadan ijoollee dhidhiitaa jiran harka seeraa galanii seeraan gaafatamaa jiru isin jedha baga gammaddan viidiyoo kan sheer walii godhaatti isin jedha piis. Ayyaana irreechaa irratti federaalonni nama dhiitaa turan qabamanii jiran ja'a jira biraaziliin kun. Waan viidiyoo sana argaan ture maaf akkasitti akka nama dhiitan na ajaa'ibaa ture. Harree fiifuu isaan qabamanii jiran. So guys viidiyoon har'aaf qabadde dhufe kana fakkaata akka itti bashannantan akka itti bohaartan abdiin qaba isin immoo wanti isin irraa eegamu viidiyoo kana like gochuu YouTube chaanaalii kana immoo subscribe gochuun dagatina keessattuu please like gochuun dagatina YouTube hamma viidiyoo itti aanu wal arginu nagaan na turan dhaamsa kee.